Waraanni ishii Oromoodha. Ajajaa waraanaa sun gaa Mararaa ture jechuudha. Isaan amma maqaa isaa gaa Marraa Taglaa Hayimaanot jedhan. Marraa Taglaa Hayimaanot jedhanii waamu. Marraa Taglaa Hayimaanot kun gaa mootummaa Zaaguweetii jechuudha. Mootummaa Zaaguwee jedhanii isaan moggaasan Marraa Taglaa Hayimaanot jedhanii. Mararaas jedhanii barreessaniiru Marraa Taglaa Hayimaanot isin jedhu jechuudha. Kullachuu bakkuma tokko jira. Maqaanuma isaatiin yoo seentan amma Googilii keessa seentanii argachuu dandeessu kun shakkii qabu. Marraa Taglaa Hayimaanot kun isaan jedhan kun bara kam aangootti dhufee bara 900 fi naannoo kanatti aangootti ba'ee aangoo naannoo sanaa to'achuu danda'e. Egaa to'annoo isaatii kanaan mootummaa Zaaguwee jedhamanii mootummaan Zaaguwee nama Mararaa jedhamu kanaan hundaa'ee jechuudha. Isaan gaa duraan Aksumiin dadhabsiisanii warra Aksumii hundeesse warra Giriikiin gashanii isaaniin hariiroon isaanii addaan cite jechuudha. Hariiroon isaanii addaan cite. Isaan luka isaanii garamitti dheereffatanii gara Yerusaalemitti dheereffatan yookaan warra Israa'el wajjiniin amma maqaan isaanii qabu jechaadha. Amma sirni sagadaa, sirni maaloo, sirni waa'ee aadaa naannoo sanatti ka'u warra Yerusaalemii jechuudha. Fakkeenyaaf laga naannoo handhuura magaalaa